1928 keessa hundeeffamtee hanga bara 2018tti daandii dhabuun ishee rakkoo jireenyaaf nu saaxilee jira jedhan jiraattonni. Iraan hulaa Hormuz banuuf waraana dhaabuuf karoora nageenyaa haaraa diriirsuun ishee gabaafameera. Israa'el waliigaltee nagaa dhukaasaa dhaabuu cabsitee jirti jechuun Libaanos gabaasteetti jirti. Dooniiwwan hulaa Hormuz keessaa gara Iraan imalaa turan 38 kallattii jijjiiruun isaanis gabaafameera. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffanne isinitti hima. Kunneen hangafoota oduuti. Amma immoo gara bal'ina oduu keenyatti isin dabarsa. Hanga xumuratti yoo nu waliin taatan oduu keenya hamma isinitti hime bal'inaan ni argattu. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Naannoo Oromiyaa keessatti magaalaan bara 1928 keessa hundeeffamtee hanga bara 2018tti daandii dhabuun ishee rakkoo jireenyaaf nu saaxilee jedhan jiraattonni. Naannoo Oromiyaa godina Arsii Bahaa keessatti magaalaan erga hundeeffamtee waggaa 70 ol lakkoofsiftee hanga ammatti daandii dhabuu irraa kan ka'e rakkoo hamaaf saaxilamnee jirra jedhan hawaasni yaada isaanii nuuf qoodan. Godina Arsii Bahaatti daandiin cirracha aanota 4 wal qunnamsiisu aanaa Roobee Diidaa, aanaa Aminyaa, aanaa Balee Gasgaarii fi aanaa Seeroo Abbaas wal qunnamsiisu sababa daandii dhabuu irraa kan ka'e gadi baanee galuu dadhabnee jirra jedhan jiraattonni. Daandiin cirrachaa aanaa Roobee kaasee hanga aanaa Seeroo Abbaas geessu erga dhagaan bu'uuraa kaayamee waggaa 11 kan lakkoofsisee jiru yommuu ta'u, haa ta'u malee hanga ammatti hojiin hojjetame waan hin jirreef furmaanni kaa'amee hin jiru. Kanaaf immoo fala waaraa barbaannaa jedhan hawaasni aanota kanneeni. Rakkoon daandii cirrachaa aanaa Roobee Arsii kaasee aanaa Seeroo Abbaas geessu gannaa fi bona irratti ciccituun hawaasni aanota 4 wal qunnamsiisu kan irratti hanga yoomitti gidiraa argaa jiraannas jedhaniiru. Daandiin Roobee Seeruu ijaaramee xumuramuu dhabuun isaa har'a hawaasa kana hedduu gidiraa keessa akka galches ibsaniiti jiru. Akkuma fakkii irratti argitanitti daandiin ciccituun irraa kan ka'e namni deemee galuu dadhabuudhaan akkasumas immoo konkolaachiftonni konkolaataa daandii kan irratti konkolaachisuun baay'ee nutti ulfaatee jira jechuun himaniiti jiru. Rakkoon kun jireenya hawaasaa irratti dhiibbaa gabaa fi dinagdee qonnaan bulaa keenya qabeenya isaa erga itti dhamee hojjetee booda daandii dhabuu irraa kan ka'e gabaatti geeffannee irraa fayyadamuu hin dandeenye jechuun himaniiru. Daandii cirrachaa kana abbummaan kan fudhatee ture hojjechiisaa ture abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaa waan ta'eef piroojeektii guutuu kun Itayyaa hanga Roobee Arsii fi Seeroo Abbaas geessu yommuu ta'u, garuu abbaan taayitaa daandiiwwan federaalaa immoo Itayyaa Roobee qofa marsaa jalqabaa dalagee xumuruudhaan garuu daandii cirrachaa Roobee Arsii hanga Seeroo Abbaas marsaa lammaffaa osoo hin jalqabin dhiisuudhaan hawaasa halkanii fi guyyaa mootummatti baroota dheeraaf komii fi gaafii isaa dhiyeeffatee jiru dhiisee biraa deemee jira waan ta'eef immoo roobni roobutti immoo daandii ciccituun lubbuu namaa fi qabeenya galaafataa jira jedhan jiraattonni. Gaafii daandii kanaa abboonni keenya gaafataa turan waggoota hedduu kan lakkoofsise yommuu ta'u, gaafiin daandii kanaa bara baraan dhalootaa dhalootatti darbaa jira jechuun himaniiru. Kanaaf immoo qaamni dhimmi ilaallatu komii kana dhageeffatee furmaata hatattamaa akka nuuf kennuu barbaannaa jechuun dhaamanitti jiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa bor walgahii idilee isaa ni taasisa. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 17ffaa boru ebla 20 bara 2018 akka ta'u ibseeti jira. Walgahii kanaan ammoo labsii wixinee addaa ni raggaasisa jedhamee eegama. Manni marichaa labsii wixinee waliigaltee liqii mootummaa federaalaa fi ejensii misooma Firaansii akkasumas immoo waliigaltee liqii mootummaa federaalaa fi baankii investimentii Awurooppaa jidduu jiru irratti ni mari'ata jedhamee himama. Akkaataa dambiin ittiin bulmaataa fi naamusaa miseensota mana marichaa keewwata 92tiin ministeerri turizimii adde Salaamaawwiit Kaasaa manni marichaa argamuudhaan gaafii miseensotaaf ni deebii kennu jechuun himaniiru. Kana malees immoo manni marichaa labsii wixinee nageenyaa saayibaraa misooma bu'uuraalee ijoo nageenya dijitaalaa Itoophiyaa cimsuuf immoo kaayeffate ilaalee koree dhaabbii dhimma ilaallatu akka qajeelchuun eegama jechuun ibseeti jira. Iraan hulaa Hormuz banuuf immoo waraana dhaabuuf karoora nageenya haaraa dhiyeessite. Iraan hulaa galaanaa Hormuz banuu fi waraana adeemaa jiru dhaabuuf akkasumas immoo falmii dhimma nukilaaraa yeroo biratti dabarsuuf kan dandeessu karoora nageenya haaraa dhiyeessite. Akkuma dhaabbileen oduu idil addunyaa kanneen akka TRT fi gabaasanitti gaafiin karoora nageenya kun Ameerikaa fi kan dhiyaate karaa jaarsummaa Paakistaaniin ta'us immoo himameera.
Karoorri kun garaagarummaa qulqullinaa yuureemii guddisuu irratti kan jiru yoo ta'u immoo gara cinaatti dhiisuun ittisa humna galaanaa Ameerikaa kaasuu fi sochii daldalaa gara haala duratti deebisuu irratti xiyyeeffata jechuun gabaasaniiru. Akka yaada dhiyaatetti waliigaltee dhukaasaa dhaabuu yeroo dheeraaf akka dheeratu yookaan immoo dhaabbatutti akka itti fufu kan taasifamu yoo ta'u mariin niwukilaraa kan jalqabama erga hulaa Hormuz banamee fi ittisni galaanaa ka'ee booda qofa akka ta'e karoorichi keessatti ibsee jira. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachoo guyyoota darbaniif Islaambaanditti fi Omaanitti erga mari'atanii boodamoo dhimma kana irratti pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin waliin mari'achuuf Raashiyaa dhaqaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp murtiiwwan itti aanaa irratti gorsa nageenya isaanii waliin ni mari'atu jedhamee eegama. Iraanii fi Ameerikaa waraana jiru dhaabuuf carraaqqii marii itti fufiinsaa taasisaa jiraachuu bulchiinsi hulaa Hormuz ittisa galaana Ameerikaa fi dhimma yuureemii Iraan irratti ammas qabxiiwwan falmisiisoo ta'us itti fufanii akka jirus gabaafameera. Israa'el waliigaltee nagaa dhukaasaa dhaabuu cabsitee jirti jechuun Libaanos gabaaste. Wayita waliigaltee dhukaasaa dhaabuu labsame irratti jiru irratti Israa'el waliigaltee dhukaasaa dhaabuu cabsuun namoota hedduu ajjeesuun aangawoonni Libaanos himaniiru. Akka ibsa ministeerichaatti fayyaa Libaanos haleellaan Israa'el dilbata kaleessa raawwateen daa'imman lamaa fi dubartoota lama dabalatee namoonni 14 haleellaa Israa'el raawwateen ajjeefamuun namoonni 37 ol ammoo madaa'anii akka jirus himeeti jira. Haleellichi kan raawwatee humna waraanaa Israa'el gandoota kibba Libaanos hedduu keessa jiraatanii fi akka ba'an erga akeekkachiisee booda ta'us immoo himameera. Qondaaltonni Libaanos waliigalticha cabsuuf sababa kan ta'e Hizbollaa ta'uu himuudhaan kunis immoo Hizbollaan haleellaa diroonii raawwachuun loltoota isaa 19 ajjeesuu fi 6 madeessuu himuun ittisni Israa'el ibse. Lammiileen Israa'el fi Libaanos waliigaltee dhukaasaa dhaabuu ebilaa 16 irraa eegalee kan mallattaa'ee ergasii as immoo torbee 3 dheereffamee turus waliigalticha sarbuun biyyoonni lachuu wal haleelaa jiraachuus gabaafameera. Hizbollaan rokkeettiiwwan gara Israa'elitti dhukaasaa akka jiru himuudhaan Libaanos garuu immoo Israa'eltu waliigalticha sarbee jira jechuun gabaasteetti jirti. Dooniiwwan hulaa Hormuz gara Iraan imalaa turan 38 kallattii jijjiirachuun gabaafame. Uggura Ameerikaan hulaa Hormuzitti geggeessaa jirtu hordofee dooniiwwan hulaa Hormuz gara Iraan imalaa turan 38 kallattii jijjiirus gabaafameera. Duula waraanaa giddugaleessaa baha Ameerikaa qarqara galaana hulaa Hormuzitti geggeessaa jiruun dooniiwwan hulaa Hormuz gara Iraan imalaa turan 38 kallattii akka jijjiiran taasifamuun eerameera. Suuraa socha ajajichi qoodeen dooniiwwan gara Iraan darbuuf imaluu eegaleen dooniiwwanii fi helikoophtarri waraana Ameerikaa wayita dhorkaman mul'ataniiru. Iraan hanga gara mariitti deebitutti dhorkichi cimee kan itti fufu ta'us himameera. Dhorkaan Ameerikaa hulicharratti geggeessaa jirtu hordofee gatiin boba'aa guyyaa gara guyyaatti daran dabalaa akka jirus gabaafameeti jira. Sababa kanaan biyyoonni miseensa neetoo dabalatee biyyoonni hedduun Ameerikaa komachaa jiraachuu gabaasni Voice of Emirates ni mul'isa. Dhimmicha ilaalchise bulchiinsi pirezidaantii Doonaald Tiraamp har'a ibsa kan kennu yoo ta'u immoo murtoon hulaa Hormuz irratti kennamu akkam akka eegamus gabaafameera. Ministeerri ittisa Maalii hidhattootaan ajjeefamuun gabaafame. Hidhattoonni jihadistootaa ofiin jedhan erga magaalaa guddoo Maalii Bamaakoo weeraranii booda ministeera ittisaa Saadiyoo Kaamaarii mana isaaniitti handaara magaalatti argamu keessatti ajjeesuun gabaafameera. Miidiyaan biyyattii qondaalli kun erga hidhattoota walitti dhukaasaa turanii booda madoo isaanii mudateerraa dandamachuu dhabuudhaan lubbuun isaanii darbus gabaasanitti jiru. Haleellaa kana yoo xiqqaate miseensonni maatii Kaamara biroo immoo 3 ajjeefamuun himameera. Akka gabaasaa kanatti hooggantoonni humna waraanaa biyyattii Jeneraal Asmii Goyyooto haleellaa mana isaaniirratti xiyyeeffate booda iddoo biratti dabarfamuunis gabaafameera. Taatee kana dura hidhattoonni kunneen kutaa kaaba biyyattiitti haleellaa raawwachuunis gabaafameeti jira. Hidhattoonni Raashiyaa humni waraanaa Maalii qacaree haleellaa hidhattoota kanneen bakka Kadil jedhamutti gadhiisuu isaanis gabaafame. Maalii waggootaaf hidhattoota gareewwan Alqaayidaa fi ISIS jedhamanii hidhata cimaa qabanii weeraramtee jiraachuunis gabaafameera. Haleellaa hidhattoota kunneen mana Kaamara barbadaa'eera. Masjiidnis naannawa san jirus immoo haleellamuun amantoonni hedduun ajjeefamus gabaasanitti jiru. Maalii yeroo ammaa kana hoogganaa waraana biyyattii Jeneraal Asmii Goyyooto jedhamuun kan bultu yoo ta'u immoo qondaalli waraanaa kun bara 2020 wayita fonqolchi mootummaa aangoo qabatuun tasgabbii fi nagaa mirkaneessuuf
mirkaneessuun akkasumas immoo gara hidhattoota dhabamsiisuuf waadaa galee ture. Haa ta'u malee hidhattoonni kunneen sochii isaanii daranuu babal'isuu kutaalee kaabaa fi baha biyyattii to'atanii jiraachuunis immoo gabaafameera. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Hanga ammaa waan nu daawwattaniif nu waliin turtaniif galata guddaa qabdan isiniin jecha GMN subscribe, like, share gochuu yaada qabdan komentirra nuu kaa'aa. Galgala gaarii.